Tole egaa kanatti aansuudhaan ibsa kallattii gara fuulduraa fuuldurri keenya maal fakkaata garamitti adeemna isa jedhuuf miseensa shanii gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo qabsaa fi gootota qabsaa'ota buleeyyii kan ta'an kan fageenyaan beektan obbo Abdii Raggaasaa gara waltajjiitti haamilee walirraa hin cinne gara waltajjiitti. kabajamaa hoggana gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo asitti argame kabajamtoota qondaalota miseensota adda bilisummaa Oromoo asitti argamtan kabajamtoota jaarolii biyya abbootii gadaa kabajamtoota keenya deeggartoota keenyaa fi magaalaa kanaa fi magaalaa kana ala marii irratti argamtan baga walitti dhufnee baga deebinee wal agarreen siniin jedha. Dursee bulchiinsa Amboo fi godina akkanumas kantiibaa magaalaa Amboo galma kana nu kennanii marii kana akka gaggeeffannuuf waan nuuf eeyyamaniif galata guddaan isaanii maqaa keessaniin galata guddaan isaaniif galcha. Har'a akeekni walgeenyeef jaalli na dura dubbate qabxii lama kaa'e tokko adda bilisummaa Oromoo akkamiin qabsoo ofirratti hirkannootiin as ga'ee har'a maalitti jira ka jedhu inni qabxii lammaffaa adda bilisummaa Oromoo har'a eessa jira ka jedhu miseensota keenya deeggartoota keenya haala gabaabaadhaan akkamiin akka hubannee fuula duratti qabsoo kana gaggeessuu akka dandeenyu waliin akkamiin akka tarkaanfachuu dandeenyu sanumaan gaggabaabsinee walii ibsina. Akkuma duraan tuqame adda bilisummaa Oromoo waggaa tokkoon boodatti horee filannoo biyyoolessaatti of gabaabnee galmoofnee sun tartiiba waan hedduu kan of keessaa qabu gaaffii hedduu kan of keessaa qabu waanneen silaa qoramuu mallee qoratamnee ji'a darbe guyyaa 15 eeyyama kana adda bilisummaa Oromoo akka dhaaba seeressa tokkotti akka dhaaba eeyyama argatetti biyya kana keessa socho'ee hojii siyaasaa akka gaggeessuu danda'u waan nu eeyyamameef baga hundi keenya waliin gammanneen jedha. Akkuma beektan dhaabni siyaasaa tokko eeyyamoo ergate mirgaa fi dirqama inni qabutu jira. Gariin keessa warri biyya keessa turtan ni beektu. Mirga maalii qabaa? Dirqama maaliitiin immoo irra jira ka jedhu bal'inaan nu caalaa hubattan. Mirga inni qabu keessaa inni guddaan dhaabni kun bakka Oromiyaa fi biyya Itoophiyaa kana keessatti socho'ee seeraan socho'ee hojjechuu akka danda'u ka ibsuudha. Mirgi kunis walgahii godhachuu danda'a. Akkuma seera kaa'ame sanatti namoota ijaaruu danda'a. Nagaadhaan qabsoo siyaasaa gaggeeffamu keessaa bakka hundatti qooda fudhachuu danda'a. Dirqamni isaas immoo seera biyya kanaa eegee heera biyya kanaa eegee akka seerri fi heerri biyya kanaa gaggeessutti gaggeessuu danda'a. Adda bilisummaa Oromoo hin beektu qabsoo karaa nagaa gaggeessuuf murteeffannee eega biyya kana seenne karaa nagaa irra jira Oromoof irra jira biyya kanaaf irra jira jennee eegatti seenne hanga ammaatti karuma nagaa kana deemaa jirra. Isa deemaa jirru kana fiixaan baasuuf of seerumsinee qaama seeraa tokko taanee dhaaba siyaasaa biyya kana keessatti beekama seeraan hojjetu taanee fuula duraa
itti fufuuf ji'a kanarraa kaanee hojii keenya tokko jennee jalqabneerra jechuudha. Har'a ka dhumneefis ka wal ibsuuf deemnu addi bilisummaa Oromoo sodaa tokko malee biyya Oromiyaa fi biyyoota Itoophiyaa kana keessa bakka uummanni Oromoo jiru hundatti socho'ee hojii siyaasaa isaa akka gaggeessuu danda'u. Gariin keenya namoonni garii shakkii hedduu qabdan qaamni kun socho'uu hin dandeenye yookaan haala biraati jettanii ka ofirratti xiqqoo shakkitan ammarraa kaanee naannoo kanas naannoo kanaalas bifa seeraatiin socho'uu dandeenya. Mootummaarraa ka eegnu akkuma walgahii har'a goone kana walgahii godhachuu keenya mootummaa naannoo itti walgahii goonuu ni beeksifna jechuudha. Yeroo beeksifnutti haalli sababni beeksifnuuf mootummaan aangoorra jiru eegumsa gahaa akka kennuuf lafa nageenyaan mijataa walgahii uummataa irratti bakka mijatu akka filu namni immoo nagaan bahee akka galu wabii ta'ee ummaticha eegumsa isaa guutummaatti akka kennuu danda'uuf. Kanaaf ammarraa kaanee haala qabsoo karaa nagaa gaggeessinu keessatti mamii sochii haala tokko keessas mudatu ofirraa kaaftanii warri adda bilisummaa Oromoo miseensa taataniif deeggaraa taatan bifa ifa ta'een socho'uu ni dandeenya jechuudha. Asirratti dhaaba siyaasaa jennee yeroo jaarmiyaa siyaasaa ijaarree uummata keenya keessa sochoon waan dhimma siyaasaatiin wal dhabu ka gufuu namatti ta'u waanneen qabsoo nagaa gaggeessuuf gufuu ta'an hunda beeknee isa hojjennu kana immoo qulqullummaadhaan ifatti waan hojjennu kana beeknee jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo ni deeggarra yoo ta'e immoo adda bilisummaa Oromoo dhugaadhaan deeggarree qulqullummaadhaan ka qooda fudhannu ta'a jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo eeyyama argachuu kanarratti warri hin jaalannellee ni jiru. Jaalachuuf otoo hin ta'in warri shakkii irraa qabantu jiran. Tokko alagaadha. Alagaan biyya Oromoo keessa jirus ta'e biyya Itoophiyaa kana keessa jiru adda bilisummaa Oromoo irraa ija shakkiitiin olola bara dheeraa irratti oofamerraa ija shakkiitiin ilaalaa turan. Kanaaf addi bilisummaa Oromoo ifa godhee ka ibsuu danda'u kanarratti Oromoo alaas biyya Oromoos ta'e biyya Itoophiyaa irratti ummata irratti dhiibbaa tokko illee hin qabu, jibba tokkos hin qabu. Mootummaa wayyaanee gannoota 27 darban keessatti ija diina tokkoffaatiin nu qabatee kanarrattis qormaata godhee diinni kiyya tokkoffaan adda bilisummaa Oromooti ka aangoo irraa na buusuu danda'u jedhee baroota waggaa 27 qaamni tikaasaa qorannoo godheen addi bilisummaa Oromoo akka diina isaa tokkoffaatti waan kaawwateef isa kana olola dheeraa irratti oofuun akka dhaabni kun maqaan badu maqaan xuraa'u bineensa godhee uummata Itoophiyaatti labsaa ture. Dirree qabsoo gaggeessaa turree fi bakka turreetti haalli kun hagana hammaataa hin turre. Biyya keessatti garuu keessattuu bakka alagaan baay'atu Oromiyaa keessa bakka alagaan qubatu Finfinnee dabalatee magaalaan gurguddaa Oromiyaan qabdu keessatti uummanni alagaa ka Oromoon ta'in ka Oromoo ala jiraatu ija shakkii guddaan nu ilaalaa ture. Inni kun ammallee deddeebisnee ifa gochuu ka qabnu addi bilisummaa Oromoo mirga uummata Oromoo haa falmu malee
mirga ummata cunqurfame akka Oromoo jiru hunda walqixa falmaaf. Addi bilisummaa Oromoo ummata Tigrees ta'e, ummata Amaaraa, ummata Guraagee, ummata Kibbaas, ummata Itoophiyaa keessa jirtu hunda walqixa ilaala. Addi bilisummaa Oromoo mirga ummattoota akka Oromoo cunqurfame bakka inni jiruuf akka inni jirutti inni gargaaraa ni tiksaafis. Addi bilisummaa Oromoo mirga silaa ummanni hunduu walqixxummaa qabu hunda ni tiksaafis ni kabajas. Kanaaf alagaa ta'ee biyya Oromoo keessa ka jirus biyya Itoophiyaa keessa ka jiru addi bilisummaa Oromoo ilaalcha gahaa ka qulqullummaa malee ka diinummaa ka jibbummaa kan qabne bakka jirtanii hundattiyyuu ibsuu qabdan jechuudha. Duula kana immoo duula nurratti deemame kana argisiisuu dandeenyu gochaan waan ta'eef hojii hojjennu keessatti miseensonni keenya, dabballoonni keenya, deeggartoonni keenya uummata lagaa ija biraatiin ilaaluu dhiifne akkuma kaleessa qabsaa'aa turre walqixxummaadhaan. Nuti kan morminu sirna ammallee taanaan sirna abbaa irree mootii Minilikii kaasee biyya Oromoo cabsee Itoophiyaa ka jedhamtu kanas dabalataan cabsee nurratti fe'e sirni sun akka nurraa ka'uuf malee uummata hin jibbinu. Sirna kana immoo yoomillee mataatti baachuuf hin teenyu. Alagaa dhiisaatii Oromoollee yoo ta'e abbaa irree Oromoo irratti hin hirroomsinullee hin kabajnullee. Oromiyaa fi Oromoon biyya bilisa taatee ummata nagaan jiraate ummata biroo waliinis nagaadhaan ka jiraatu eenyumtillee biyya Oromoo keessatti nagaan oolee akka bulu fedhiisitti qabna hojiinis addi bilisummaa Oromoo ni argisiisa jechuudha. Kanaaf warri naannoo kana jirtanis ummanni keenya naannoo kana jiru alagaa jirus ammattanii ija biraatiin akka hin ilaalle dogoggorri fedhayyuu ummata gidduutti akka hin uumamne barbaadna. Yaaddoon biraa warra dhaabota Oromooti. Dhaaboliin Oromoo addi bilisummaa Oromoo eeyyama kana eegargatee kaasee xiqqoo yaaddoon garii isaanitti waan itti bule fakkaata. Addi bilisummaa Oromoo dhaaba fedhe dhaaba Oromoo dhiisaatii dhaaba lagaayyuu dhaaba tokkollee jibba tokkollee qabaachuu hin dandeenye. Akka dhaabaatti akka jaarmiyaatti dhaaba Oromoo ka ta'e hunda yoo akeekni keenya tokko ta'e waliin fudhannee qabsaa'u yoo akeekni keenya gargar gore dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti vital national interest Oromoo irratti waliin hojjennuuf qophiidha addi bilisummaa Oromoo. Mirga dhimma Oromoo fi Oromiyaa ta'u irratti hunda dabarsinee kennuu hin dandeenyu. Dhaaba fedheyyuu jaarmiyaa fedheyyuu hiree murteeffannaa uummata Oromoo kan duran dhaabbanne sirna federaalaa kan duran dhaabbanne eenyu waliin waliigallee hojjechuu ni dandeenya. Kanaaf yaaddoon dhaaboliin Oromoo walirraa qabnu tokkollee jiraachuu hin qabu. Adda bilisummaa Oromoo waliin yeroo hundayyuu banaa goonee warra akeekaan walitti kaayyoon keenya tokko ta'e waliin hojjechuu qophii. Warra immoo akeekaan gargar gorre wal tumsuuf qophii. Dhimmoota Oromoo ilaalanii fi Oromiyaa ilaaluutti immoo jajjaboo ta'an immoo yoomillee waliin hojjechuu qophii. Eenyuma dhaaba fedheyyuu hin jibbinu jechuudha. Kanaaf miseensa addi bilisummaa Oromoo miseensa dhaaba fedheyyuu isa kanatu dhaaba kaafaawoti isa kanatu PPdha isa kanatu akkanaa jedhee tokkollee hin jibbinu. Miseensa dhaaba fedheyyuu addi bilisummaa Oromoo miseensas deeggaraas ka godhatu
fedhii isaatiin uummanni Oromoo fedhii isaatiin dhaaba barbaade deeggaruu danda'a. Miseensas ta'uu danda'a. Fuula duras filmaata dhaaba barbaade nama barbaade filachuu danda'a. Isa kanatti waan amannuuf warri waliin hojjennu dhaabotiin Oromoo obboleonni keenya hundiyyuu bifa kabajaan sinilaallaa miseensi isaanii kataatanis deeggaraa isaanii kataatanis gama adda bilisummaa Oromootiin jibbi tokkollee akka hin jirre akka nu hubattan hin barbaada. Akkanuma hojjettoota mootummaa bara darbee hojjetaan mootummaa bara bulchiinsa Tigree Oromoon irra guddaan hojjetaa mootummaa illee ta'e adda bilisummaa Oromootiin doorsifamaa ture. Sabboonaa Oromoo ka ta'e hundi adda bilisummaa Oromooti Tigree biratti. Bara mootummaan Oromoo qabate kunillee warri qaamni OPDO mootummaa qabateyyuu namni sabboonaa ta'e namni waan Oromoo jabeessee dubbatu adda bilisummaa Oromoo shakkama jechuudha. Dhugaadha. Sabboonaan Oromoo hundi adda bilisummaa Oromoo qaama sabboonaa Oromoo ta'e hunda ijaaree qabsoo saba kanaa geggeessee hanga har'aatti sabboonaa Oromoon asiin gahe. Sabboonaan Oromoo wareegama qaalii baasanii warri lubbuun hafes jiraate warri gammoojjiittis godaane kabaddaa keessas ture ka magaalaas ture ka baadiyyaas ture waliin qindeessee hojjetaa ture. Addi bilisummaa Oromoo ka ilaalu sabboonaan Oromoo dhaaba fedhe keessaa jiraatu dhimma Oromootiif hojjete taanaan qabsoo saba kanaaf gargaareera hojjeteetti fudhata. Dhaaba fedhe iyyuu keessaa jiraatu. Dhimma saba isaatii ka dhugaa ka qulqullummaa yoo hojjete sababa miseensa kiyya jedhuuf hin qabu. Hundumtuu akka tokkotti ilaallata jechuudha. Kanaaf qaama Oromoo ta'ee amma ka mootummaarra jirus hojii mootummaa isaa hojjetu qaama nageenyaa isaa hojjetu qulqullummaa isaatiin ka hojjetu har'as borus ni hojjeta. Qulqullummaa isaatiin ka hojjetu otoo addi bilisummaa Oromoo mootummaallee ta'ee borus isumatu hojjeta. Addi bilisummaa Oromoo ka qabsaa'eef of aangessuufi miti. Qabxii kana naa qabadha. Nuti mootummaa qabannee uummata Oromoo akkuma mootota darbanii akka barbaannetti bulchina jechuu miti. Addi bilisummaa Oromoo ka qabsaa'eef uummata Oromoo aangessuuf. Uummata Oromoo aangessuu hoo jennu immoo uummatichi ka filate fedhu OPDO keessaa filachuu mala fedhu KFO ABO dhaabota biraa keessaallee naa ta'a jedhee fuula duraa ka filatu deemu jabaasaa ka haqaan hojjetu ka inni filate sanatu isa sana dhugoomsa addi bilisummaa Oromoo. Kanaaf warri hojjetaa mootummaa taatan qaama nageenyaa taatan poolisa ta'an qaamuma fedhe keessaa hojjetu har'as borus ka sooramallee baatan otoo ka sooramallee bahe ka Oromoof haqaa hojjetu hanga inni lubbuun jiru Oromoof hojjechuu qaba. Kanaaf asirratti shakkii tokkollee adda bilisummaa Oromoo irraa kan qaban. Adda bilisummaa Oromoo miseensa kiyya jedhee jaalatee miseensa ka biraati jedhee sababni inni jibbuuf tokkollee hin jiru. Oromoo aangessu akka ta'etti ilma Oromoo qulqulluu ta'e ka saba isaatiif qabsaa'u ka dhugaa hojjetu caasaa mootummaa fedhes ta'e caasaa fedhe keessatti sababni hin hojjechiifneef hin jiru sababni inni waliin hin hojjenneefis tokkollee hin jiru. Kanaaf addi bilisummaa Oromoo mana Oromoo hundaati. Wallabbiin miseensa keenya waliin qabnu yeroo garii nuti qabsoomnee nuti dadhabnee nu irratti dhabamnee walgahii keessan irratti
qaamni dhaaba kanaa argamee qaamna kanaa argamee nama kanaa waliin deemsiftanii nama kanaa waliin ooltanii akkanatti kan nutti himamu. Adda bilisummaa Oromoo jaalate hundi adda bilisummaa Oromooti. Oromoon hundi immoo fedhii hojii mootummaa hojjetu, fedhii hojii dhuunfaa hojjetu, adda bilisummaa Oromoo miseensa ta'uudhaaf nu kadhachuu hin qabu. Dhaabni kun kasaati ka Oromoo waan ta'eef eenyu barlaalee eeyyama gaafachuu hin danda'u. Kanaaf warri adda bilisummaa Oromoo fedhii qabaattan dhugaa Oromoo hojjechuu barbaadan dhugaadhaan waliin haa hojjennu. Waan as keessatti walitti dhaammannu kaleessa dhaabota biraa komannee kaleessa alagaa komannee har'a dogoggora biyya Oromoo fi uummata Oromoo irratti hojjechuu hin dandeenye. Kaleessa namoota komannee dhaabota komannee har'a addi bilisummaa Oromoo immoo hanga uummata isaa keessa seenee jirutti galee jirutti waliin hojjetutti bakka inni jiruuf haala inni jiru keessatti uummata Oromoos ta'ee biyya Oromiyaa irratti dogoggorri uumamuu hin qabu jedha. Rakkoon fedhe haa jiraatu, dhiphuun fedhe haa jiraatu, hanga fedhe haa taanu haqaan uummata keenya hojjechuu. Bakka wareegamallee feessetti wareegamuufi. Bakka rakkoollee feessetti dursinee rakkoo uummata keenyaa kaasuu jechuudha. Kanaaf warri adda bilisummaa Oromoo filattan dhugaadhaan haqaan qabsoo kana nan hojjedha jedhaa filadhaa. Warri sana haala filattanis mirga keessanii isinii kabanya isin jaalan. Isa kana akkana hubattan hin barbaadu. Oromiyaa keessa dhugaadha yaaddoon hedduu qabdi Oromiyaan har'a. Yaaddoo gurguddaa keessa jirti hundi keessan ni beeku. Yaaddoo dhiyoo keessa hoo kaafne ilmaan Oromiyaa biyya naannoo maqaa Amaaraa jedhu kanatti baratan haala rakkoo keessa akka jiran hundi keenya ni beeku. Kana qofaa miti akka waliigalaatti immoo fudhattan biyyicha keessatti iyyuu yaaddoo hedduu qabna. Yaaddoon inni guddaan kaabarraayi warri kaabaa baroota dheeraayis ijaarsa gaarii qabu jaarmiyaan ijaaramanii gariin isaanii akka mootummaatti of ilaalanii gariin isaanii immoo mootummaa isa jiru kanarraa mootummaa fudhadhaa mootummaa qabadha jedhanii tattaafataa jiran. Yaaddoo fi gaaddisa guddaa biyya Oromoo fi uummata Oromoo irra buusanii jiru. Yaaddoo kana akkamiin baanaadha inni guddaan inni ulfaataa. Oromoon haala ulfaataa akkanaa keessatti obsaan bilchinaan yaaddoo kana akkamiin baanaadha. Yaaddoon dabalataa akka jiru bakkoota garagaraatti biyya Oromoo keessa gariin koomaandi poostiin bulaa jira. Gariin immoo qaamni nageenyaallee namoota garii kaballeesse akka seera biyyaatti namuu hidhamuun dirqiidha. Yookaan to'atamuun hin jira. Nama hin balleessines yakkamaa godhanii ilaalcha siyaasaa qofaati. Akka namni yakka seenu itti barbaadanii bakka adda addaatti hidhaa jiran. Kunis yaaddoo guddaadha. Yaaddoo jajjabaa. Yaaddoon biraa yaaddoo Finfinneeti. Dhimmi Finfinnee qabsoo guddaa gootee ilmaan ishii wareegama guddaa baasanii haala mootummaa darbeeyyuu mootummaa kanatti jijjiiran dhimmi Finfinnee ammallee furmaata hin argan. Kunis Oromootti yaaddoo guddaa ta'e. Kaleerra har'atti waan inni jijjiirameef tokko illee hin jiru. Tarii warri Finfinnee keessa beektan. Kaan dhimma afaan Oromooti. Dhimma afaan Oromoos
afaanota hedduu waliin wanni godhanii kunillee otoo ta'ee malee hangammaatti furmaata hin argan. Kun hundi yaaddoo biyya Oromoo keessa jiru. Yaaddoon kun akka dhaabaatti nu ulfaata. Sababni nu ulfaata jennee uummanni Oromoo ijaaramee hin jiru. Ijaarsa kana keessa warri kaan ijaaramanii mirga silaa eeggachuu qaban yookaan immoo akka tofittisuu qaban yaadanii waan baay'ee nurratti hojjetaa jiru. Isa kanaaf egaa Oromooni dammaqinsaan eeggachuu qaba dhugaatti. Akka dhaaba poolitikaa tokkotti otoo hin ta'in dhaabonni Oromoo hundis uummanni Oromoo hundiyyuu dammaqinsaan haala jiru kan hordofuun dirqii ta'a. Uummanni Oromoo ni beektu harkasaa duwwaa jira. Warri akkanatti dhaadataniif immoo bulchaa jiran sirna kana gaggeessaa jiran haala adda addaatiin waan kana hubataa jiran illee hin fakkaatu. Kanaaf uummanni keenya yaaddoo qabu kana obsaan hubatee ofirraa eegee otoo hin jeeqamiin otoo rakkoo biraas ofitti hin uumiin otoo lubbuu ilmaan isaatis dabalataan hin baasiin eeggannoo jabaan ijaarsa jabaan dammaqinsa jabaan jiraachuu qaban jedha. Yeroo akkana ilaallu waan inni deemaa jiru xiqqaa fakkaata. Garuu xiqqaa miti. Jabinaan eeggachuu, jabinaan tiffachuu, jabinaan hordofuu waan dhaabatti kennanii yookaan gartuutti kennanii warra akkanaa qaama akkanaa gartuu akkanaa jedhanii qubatti qabanii miti. Waan gamtaa, waan biyyaa, waan saba ilaalu nageenya biyya keenyaaf dursa kenninee nagaa keenya tiffachuu dammaqinsaan eeggachuun barbaachisaadhaan jedha. Akkuma hubatamu siyaasi biyya kanaa fuula lama qabatee jira fakkaata. Tokko Itoophiyaa tokkoomte durii yeroo gariis immoo sirna federaalaa ji'oogiraafii lafaatiin ka qoodamtu gara sanatti akeekamteedha. Kagarii immoo hagama tokko immoo sabaaf sablammiin biyya kanaa hiree isaa murteeffachuuf bal'inaan gara sana ka deeggarus ni jira. Siyaasi Itoophiyaa kun argitan waan fuula lama qabate wayii fakkaata jechuudha. Inni kun garaagarummaa guddaa jira. Garaagarummaa jiru kana egaa akkamiin siyaasa keenya keessa baanaan ka Oromoo immoo Oromoon dammaqinsaan qooda siyaasaa fudhatee haalli poolitikaa kun garamitti akka deemus ilaallatee ilaalcha kanas yeroodhaan sirreeffachuu gara silaa itti qooda fudhachuu malee sirreeffachuu qaban jedhe. Kanaaf egaa Oromoon akka Oromootti addi bilisummaa Oromoo uummanni Oromoo akka hiree isaa murteeffatutti qabsoo isaa itti fufa. Sirna federaalaa ka uummataaf irratti ni deeggara. Sabaaf sablammii irratti sirna federaalaa ji'oogiraafiin qoodamu ni morma. Kanaaf addi bilisummaa Oromoo hanga uummanni Oromoo hiree isaa murteeffatutti hiree dhimma siyaasaa isaa murteeffatutti dhimma dinagdee isaa murteeffatutti dinagdee nuun qabu dinagdee amma harkaa qabu lafa isaa irra jiru ka lafa isaa keessa jiru hanga ofii isaatiin murteeffatutti dhimma hawaasummaa isaa murteeffatutti dhimma walii galaa isaa murteeffatutti qabsoon isaa itti fufa. Kanaaf warri qabsoo kana keessa qooda fudhachuu baanne hundi keenya akeeka kana jalatti hiriirra jechuudha.
Kanas egaa walumaa galatti fuula duraaf adda baafannee qooda silaa nurraa eegamu kennuu qabna jechuudha. Kana haalli amma jiru hawaasa Oromoo gidduu ka jiru jijjiirraa amalaa ni jira. Jijjiirraan amalaa biyya Oromoo keessatti haalli sirni darbe kun haga ammaatti jiru jijjiirraa amalaa amma tokko argisiiseera Oromoo bira. Kabajaa Oromoon qabu, aadaa Oromoon qabu, sirni Oromoon qabu. Sababuma politikaa kanaan adeemsa politikaan jalaa diigamee jira jechuudha. Isa kana qabsoon keenya godhu keessaa tokko kana akkamitti sirna dhugaa sana deebinaadha. Mee ilaalaa jaarsa Oromoo dur dhugaa dubbata. Oromoon itti amana jaarsatti. Hangafa jiran keessaa jaarsata hangafa. Yaadoliin Oromoo muuxannoo dheeraa umurii isaanii keessa dabarsan waan hedduu keessa dabarsaniif akka jaarrummaatti waan hedduu murteessu jechuudha. Jaarsa qabnaa ilaata guyyaa nama jechisiisu jira. Sirna gadaa qabnaa. Sirni sun nurraa diigamee amma walitti qabaa jira Oromoon. Innumti walitti qabamaa jiru. Sirni kun dhugaadhaan ijaaramaa jira. Sirni gadaan Oromoon ijaaru kun dhugaa Oromoo, haqa Oromoo isa karaa dhugaa sana qabatee jira. Kana sinturra beeka. Gariin abbaan gadaarraa gariin abbaa qabeenyaatu abbaa gadaa ta'aa jira. Gariin waanuma sirni isaayyuu isan galchine aadaa sanayyuu kan hin beeknetu keessa galaa jira. Kanaaf akka adda bilisummaa Oromootti dhugaa Oromoo sana deebisuuf hin qabsoofnu. Sirni Oromoon gaggeeffatu aadaa isaa ta'e aadaa dhugaa sana hordofee deemuu danda'uu qaba. Abbootiin gadaa keenyas abbootii gadaa abbootii haqaa ta'anii fedhuu dhaaba siyaasaa fedheyyuu hin deeggarin. Adda bilisummaa Oromoo iyyuu hin deeggarin. Deeggaruu sanaa miti. Haqaan hojjechuu haqa Oromoo sana deebisuu danda'uu sana deebinee irratti qabsaa'uu danda'uu qaba. Yoo haqi Oromoo hin deebine, yoo dhugaan Oromoo hin deebine, karaan Oromoo hin bada. Waan barbaaddatu hin argatu. Haqatti wal deebisuu danda'u qaba. Abbootiin keenya jaarsi kataan jaaroliin keenya jaarolii dhugaa ta'uu danda'u qaba. Abbootiin gadaa keenyas abbootii gadaa dhugaa abbootii haqaa ta'uu danda'u qaba. Akka dhaabaatti kana nuti dhugaa Oromoo deebisuuf, kabajaa Oromoo deebisuuf irratti qabsoofna. Miseensi keenyas deeggaraan keenyas kijiba Oromoo keessa somni kijibni Oromoof hin ta'u, jallinni Oromoof hin ta'u. Aadaasaa, duudhaansaa kanaan as hin dhumneef har'a warra jallina barate, warra cubbuu barate, warra soba barate ni hordofna jennee yoo deemne dhalli Oromoo fuula duraa jiru ni balleessina jechuudha. Kanaaf ammarraa kaanee isa kana dhugaa Oromoo deebisuu hundi keenya walumaan irratti haa qabsoofnu jedha kanas. Kaan komii miseensotaa jira. Miseensonni adda bilisummaa Oromoo, deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo komii adda addaa qabu adda bilisummaa Oromoo. Komiin isaan qaban akkuma duraan sinii tuqe adda bilisummaa Oromoo qooda nu fudhachiisaa hin jiru. Warra haaraa ofitti naqee warri gariin immoo warra nu hidhaa ture, warra nu ajjeesaa ture adda bilisummaa Oromoo keessaa mul'ata. Waan kana komii akkanatti tuttuqama. Adda bilisummaa Oromoo hanga ammaatti kan hin beeknu uummata Oromoof haqaaf qabsaa'aa jira. Miseensonni adda bilisummaa Oromoos asinirraa eeggannu
asinirraa eegnus qabsoo Oromoo ka haqaa akka gaggeessitanidha. Addi bilisummaa Oromoo mootummaa miti. Uummata Oromoo irratti hirkaateeti qabsoo gaggeessaa ture. Ka tures ka jirus ammas kanuma. Warri gammoojjii keessa tures uummatuma gammoojjii, warri baddaa keessa tures uummata Oromoo baddaa qubate, warri magaala tures uummata Oromoo magaala ture irratti hirkateeti qabsoo gaggeessaa ture. Yoo gaggeessinu immoo nuti akkuma duraan sinii tuqe uummata Oromoo hangeessinaa jenneeti ka qabsoofne. Uummanni Oromoo aga hiree isaa murteeffatu qabsoofne ka wareegame ka lubbuun jirmu achi hin geenyaan. Har'allee qabsoon keessan bakkuma kalee jirti malee addatti addi bilisummaa Oromoos uummanni Oromoos waan argate tokko illee hin qabu. Uummanni Oromoo rakkoonsaa kakalee caalaa har'a itti cimee jira. Yoo uummanni Oromoo rakkoo keessa jiraate miseensonni adda bilisummaa Oromoos rakkoo sana keessa jiraachuun ni dirqamna. Hanga gaafa uummata Oromootii darbuutti, hanga gaafa uummata kanaaf jijjiiramni mul'atuuf nuyin miseensonni adda bilisummaa Oromoo deeggartoonni keenya jijjiirama addaa rakkinaa bahuu addaa sababni barbaannuuf tokko illee hin jiru. Miseensonni haaraa ammootti dabalan qabsoo kanas akkuma duraan sinii kaase addi bilisummaa Oromoo mana Oromoo hundaati. Oromoon abbaan barbaade galee qabsoo gaggeessuu ni danda'a. Qabsoon kasaati. Inni kun miseensa duriiti, inni kun har'aa, inni kun waggaa 30 ture, inni kun tokko waggaa 10 ture, inni kaan waggaa tokko yookaan ji'a tokko waan jedhamu tokko illee hin jiru. Kaleessa hoo qabsaa'aa turre yoo har'a dadhabne dargaggoo boriitti dabarsina. Qeerroof qarree Oromoo dabarsina. Dhugaa dubbachuuf har'a immoo qabsoon ka jirtus ka harka jirtus qeerroof qarree Oromooti. Abbaan qabsoos isaan. Jaaroliin keenya, gaheyyiin keenya hundi isaan tinnisnee qabsoo sabaa kana boru saba kana ka tarkaanfachiisu isaan waan ta'eef isaan tinnisnee qabsoo kana fuula duratti ittiin deemna jechuudha. Kanaaf adaraa warri komattan addi bilisummaa Oromoo har'a homaa waan argatee singate tokko illee hin jiru. Sababni inni hin arganneef uummata Oromoo rakkoo keessa jira har'allee. Hanga uummanni Oromoo rakkoo keessa jirutti addi bilisummaa Oromoos miseensa deeggaraansaas rakkoo keessa jira. Irra deddeebinee waliimaas turre, waliimaas jira. Nuti ammallee ka gochuu qabnu dhugaadha. Qabsoon bifa jijjiirrattee qabsoo karaa nagaa kana garii miseensa keenyaatti wallaalee jira. Qabsoon karaa nagaa gaggeessinu yoo beelaa fi dheebuu gammoojjiillee qabaachuu baatte tooftaa jabaa, sammuu jabaa, qaroomina jabaa nu gaafatteetti. Isa kanatti wallaaluullee malla. Kanaaf qabsoo karaa nagaa gaggeessinu kanatti isa kana keessatti of qajeelchine of ilaallee qabsoo kana qophoofnu hin jedhu. Warra qabsoodhaaf wareega kennan rakkoo adda addaa dabarsan maaliif guyyaa tokko illee hin ta'in qabsoo Oromooti qooda ka fudhate kabajaa qabnaaf hundi keenya wal kabajna. Maaliif sa'aatii tokko illee qooda hin fudhatin? Namni tokko wareega ofiisaa qabsoodhaaf kenne jiruuf jireenya isaa balleesse qabsoo Oromootiif qooda kenna jedhee namni of kenne hundaafuu kabajaa qaba. Kabajaan keenya kun immoo ka jabaatee ka fiixa bahuu danda'u yoo dhugaa fi haqaan uummata Oromoo bakka ittiin geenya jenne sana yoo geenye qofaadha. Kanarra darbees uummata Oromoo kabajaa guddaa yoo kennine qofaadha. Nuti qabsaadha. Ka qabsoofneef uummata jenna. Uummata irraa adda of tuuluu hin dandeenyu. Miila uummata keenya jala jirra nuti.
miseensa adda bilisummaa Oromoo bakka jirutti isa hogganu uummata isaatiin marate waan uummanni murteesse hojjeta malee waan ofii isaatii annan qabsoo akkanaa keessa ture bara ganaan dhibame bara ganaan rakkadhe jedhee adda of godhee ka of dhiiteessu tokkollee adda bilisummaa Oromoo fudhachuu hin danda'u. Kanaaf miseensonni keenya ammallee obsanuu barbaada. Warri kalee qabsoo kana of kennitan maqaa keessan hin balleessina. Oromoo waan arganne Oromoo wayitti hin baane waan addatti Oromoo irraa eeggannu tokkollee hin jiru. Uummata keenya gad jiru ol kaafnee gaafa inni ol ka'e waan argannu. Gaafa uummanni keenya sadarkaa isaa warra hunda caalaa gad jiru isa ol kaafne gaafa sana miseensi keenyas deeggaraan adda bilisummaa Oromoos uummata Oromoo irraa waa eegganna malee qofaatti wal komannee wal deeggarree addatti wal faarsine waan kana adaraa keessan irra deddeebinee walitti dhaamna. Miseensa adda bilisummaa Oromoo haaraa galuun mirga qabaa. Kaleessa mootummaa keessa hojjetee jennee hin jibbinu. Kaleessa bakka kanaa hojjetee jennee hin jibbinu. Yoo kaleessa badii uummata Oromoo irra hojjete har'a immoo yoo Oromoof qajeelaa ta'e hojjechuufii danda'a. Badii kaleessaatiif Oromoon nu gaafachuu danda'a. Garuu itti deebi'ee badii aballeessuu hin jedhu. Ilma Oromoo kaleessa badii wayii hojjete har'a oo qulqullaa'e Oromoon qajeelfatee waliin hojjechuu danda'a. Yakka kaleessaa walirratti hin kaa'amu. Badiidhuma kaleessaa walirratti afarsaan oolu. Amma barbaannu kaleessi Oromoon du'ee jenna. Har'a Oromoon biraa du'uu hin barbaannu. Kaleessi Oromoon rakkatee jenna. Oromoon biraa rakkisuu hin barbaannu. Haaloo qabachuu hin dandeenyu. Kaleessa miseensa abaa'oo tokko bakka kanaatti kana godhe anis kana godhaa ka jedhu tokkollee jiraachuu hin danda'u. Oromoodha hundumtuu maatii tokko ilmaan abbaa tokkooti. Dhugaa Oromoo immoo fuula duraa fiixaan baasuudhaaf ammarraa kaanee murannoo keenya jabeessinee qulqullummaa keenya hojjechuun dirqii nutti ta'a. Deeggartoonni keenyas miseensonni keenyas isa kana keessa deebinee ilaallannu hin jedhu. Marratti akka Oromootti ijaaramnu hin jedhu. Amalli Oromoo gidduu jiru fi warra biraa gidduu jiru garaagarummaa xiqqoo ni qabna. Uummanni keenya tokko jaarmee uumuu dadhabuun keenya balaa nu saaxileera. Jaarmee uumuudhuma dadhabne dhugaatti akka Oromootti. Hojiin jaarmiyaan hojjetama. Tartiibaan hojjetama. Qajeeltoon hojjetama. Isa kana jaarmee uumuu dadhabne jaarmee uumuu qabna. Inni biraa jibba Oromoo gidduutti jiru. Alagaan aga fedhellee wal jibbu hojii waan saba isaatiif jedhu irra jirtii uummata isaatiif irra jirtii lafa isaatiif irra jirtii biyya isaatiif jibba xixiqqoo wal gidduu jiru dhiisee waan gamtaa waliigalaan hojjeta. Oromoo gidduutti xiqqoo wal mufatee jennaan diina walitti ta'a. Isa kana yoom keessaa baanala. Haaloo walitti qabata. Haala biraatti walitti gaada. Wal balleessuu barbaada. Akkamiin akka keessaa baanu kan hin beeku dhugaatti. Oromoo guddate tokko yoo guddate nuu guddate jennee hin jabeessinu. Kun kanaan kana ta'ee sababa hedduutu irratti guutama. Kanaaf jibba kana otoo hir'ifanne Oromoo gidduutti. Wal dhageetti keenya otoo cimsanne. Laafaa qabna, hamaa qabna. Hamaa keenya qajeelfachuu dandeenya beeka. Laafaa keenyas jabeeffachuu dandeenya beeka. Warri biraa maa jabeeffata Oromoon maa jabeeffachuu dadhaba. Jibba wal gidduu facaasurraa jaalala jabeeffannee tokkummaa keenya jabeeffannee qabsoo uummata keenya haqaan ga'uu qabnu. Inni kaan rakkinni nuti qabnu miseensa adda bilisummaa Oromoof deeggaraa isaatiin dhaama ammallee. Qabsoon sabaa
keessa akaakam Oromoon keessa jiru kana jabaatanii hojjetan malee saba tokko wayitti baasuu hin dandeenye. Nuti ka barbaannu hojii xixiqqoo hojjennee uummata keenya hojjenne jennee dhaadaa ol. Warri nu caales hojii nu caalan ajaa'iba biraa fidanii samii irraa gabbu'anii miti kan nu caalan. Oromoon gootummaas qaba. Jabaallee qaroodhallee. Kan wal caalleen hojii nuti xiqqeessinee hojii laafina hojjennu isa kana fudhachuu danda'uu qabna. Jabaannee hojjennu malee uummata keenya gara yaanneen tasayyuu ga'uu hin dandeenye. Miseensa taanee deeggaraa taanee hojii uummataa hojjennu qulqullummaa hin qabaatiin dhugaan hoon hojjetin. Qabxii jabinaa kana jabaannee halkaniif guyyaa hoon hojjetin eessaa nu ga'uu hin dandeenyu. Bara baraan rakkoo himataam. Kaleessas rakkoo himanne har'as rakkoo borus rakkoo himataaf. Kanaaf waan walitti dhaammadhu kadhumaa jabinaan halkaniif guyyaa hojjenne uummata keenya ifatti haa baafnu siniin jedha. Waan na caqastaniif fayyaa ta'aa horaa bulaa.